namoonni tokko sabaan qabsaa'uun dhowwaadha. Ashi zulmii bakka sabni keenya miidhameera sabaan qabsaa'uun dhowwaadha. Kanaafu harka kennine teenye bakka sabaan hin qabsoofnu jenne teenye laalla. Kamitti laalama kun sikka argachuu qaba miti. Diinal Islaam keessatti zulmiin jiraannaan karaa kamiinuu zulmiin kun diigamuu qaba. Namni maal jedha Rasuulli? Man maata duuna maalihi fahuwa shahiid jedha. Namni qabeenya isaa irratti qabsaa'aa du'ee shahiida ta'aa jedha. Man maata duuna irdihi kabaja isaa irratti namni tokko qabsaa'aa yoo du'e shahiida jedhamaa jedha. Ishi kun nama tokko ummanni guutuu noo. Kabajni ummata tokko diigame, qabeenyi ummata tokko diigame, callifanii ilaalaa diiniin jedhu hin qabnu. Haa ta'u malee wanni nu qabsoofnuufi nama biraa gadi dhiibuudhaaf immoo mirga keenya deebisuudhaafi kun ifatti. Amma rakkinni guddaan jiru tokko maaliin? Akka jarri nu guban nus dhaqnee gubnaa. Akka jarri nu arsan nus dhaqnee arsinaa. Akka jarri nuti taphatan jaratti taphannaa. Haala bahuun keessa jiraannaani haqa ofii deebisuu miti dubbiin. Haqa ofii deebisuudhaaf eeyyamama malee nuu sanarra dabarfannee waggaa 400 nu bitanii waggaa 400 itti taphannaa taanaan sanuma maal garaagarummaa qabna gaanuus jaraan garaagarummaa hin qabnu. Dabareedhuma wal jijjiirree hojii tokko hojjetaarra malee equal nuus. Amma kanarraa kan ka'e mirga ofiitii qabsaa'uun rakkinan qabu. Hatta diinal Islaam keessatti wanni Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam hojjetan keessaa gaafa Uhud seenaa Uhud yoo dhaqxanii ilaaltan qabsoo Uhud irratti laa ilaaha illallah ol aansuudhaaf ummanni Islaamaa qabsaa'aa. Haa ta'u malee alaabaa adda addaa